jiruu bareedan jiraattu gaafa dubartiin qalbii sitti cabte gaafa isiin qalbii kana sirra kaahatte qalbii sitti cabte wallahi la'azim jiruu gammachuu hin jiraattu yoo kudhan fuutee kudhan hiiktellee gaddumaan jiraata jechuu kurnyan fuute san keessa gammachuun siif hin dhuftu gammachuu hin arkattu qalbiin dubartii gaafa takkasitti cabte karaa qajeelarrallee deemuu hin dandeettu jireenyi kan kee yeroo kamuu boorayaadha jireennuma boorayaa jiraatta dubartii hin fuutu taanaan wanni hin godhin dipoozita baankii gootee achuma keessa chippii itti keettee mallaqa yeroo keessaa baafattu keessaa fudhattu gartee wayita rakkattu keessaa baafattu akkas hin godhin dubartiin bank accountii keetii miti wayita barbaadde kaardii itti keettee mallaqa keessaa baafattu wallahi the way he was crying and it's just like I just couldn't handle sigale mataan na dhukkuba maali akkan wareerte achumiyon Rumana welcome it's just isi eegu jira afaan isiitiin isinitti himatti afaan ufii kanaan isinitti himatti dubartiin hundi dammaqina hin qabdu dubartiin hundi confidence hin qabdu dubartiin hundi self esteem hin qabdu dubartii hunda akka tokkotti ilaaltanii taani dubbifadhulleen akka sanii naataatii jettanii hin yaadina dubartii miidhuu irraa hedduu if qusadha warri dhiiraa kun you guys are making yourself a saint gartee ufii keessan qulqulluuf gootanii dubartii tana xurooytuu gootan ufii keessanii gartee nama waa hin balleessine nama wama takka hin dogoggorre if fakkeessitanii dubartii tana dogoggortuu yookaan durriyyee sagaggaaltuu gootanii jechuudha. Indala takka hin fuuta taanaan fuudhi yeroo isii irraa hin balleessin yeroo isii irraa hin gubin hin fuutu taanaan ammoo rabbii tokkicha si uume isaan sodaadhu rabbii tokkicha si uume ka isiillee uume ka isii kalaqe ka si kalaqe san sodaadhuuti rabbii jedhiiti intalatan waadaa seente fi waadaa isii irraa hin diigin yookaan ammoo gaafuma duraatu waadaa hin seeniniif nama nagayaan mana namaa dalagatu nama nagayaan haadha ufii gargaaru abbaa ufii gargaaru saantimii takkatti argatte san dalaydee haadhaaf abbaa usiititti ergitee aanan haadha ufii abbaa ufii afaan jiiftu san baallama seente fi si fuudhaa biyya gali jettee biyya galchitee yeroo darartu rabbi irraa maal himatta atiin diyaaspoora dhiira diyaaspoora hudduu qullaa homaa hin qabneef kijibduu fakkeessitu jechuudha. Dhiirri diyaaspoora parsantii 90 keessaa 99.99 kijibduu afuuftuu hudduu qullaa boontu jechuudha. Warra waan hin qabneen boonu. Warra waan hin qabneen boonu. Warra yeroo biyya dhaqe akka waan nama abu Canada America keessa if goggodhu warra kana horreen irraa dubbadhu warra osoo jaartii qabu jaartii ufii raffisee kushiinaa seene mana fincaanii keessatti bilbilaan dubartii biraa janaajjanu jechuudha sigalee warra kana horreen irraa dubbadhu maranjadi gari disi maranjadi ni gari disi akami maranjani akami gari disa waan jette oromo mammaite beeyta waraabessa tokko waa nyaata mara maqaan badaa jedhan yeroo dubartii maqaa kaasan hunda dubarteedhanii maqaa waliin nu kaasanii qalama tokko nu dibanii miti qalama diimaa tokko nu diban dubartiin dangerous jedhanii jechuudha qalama diimaa tokko nu diban kanaaf jarallee walitti hin qabnu nama barisiniin jedhe parsantii 99 parsantii 100 keessa
sagaltamii sagal tuqaa 99 dhiirri Oromoo diiyaaspooraa jirtu waan hin qaba jettu san hin qabdu kana jala murii himi ufitti himi hin jiru. Waan hin qaba siin jettu san hin qabdu. Dhiirti Oromoo ta diiyaaspooraa jirtu kumaatamaan lakkaa'amtu tana keessa kan dhugatti baratee PhD qabu yoo qubaan lakkooyte nama 100 kan ga'u Oromoo kuma meeqa biyyaa baate tana keessa. Qubaan lakkooyte barataa Oromoodha ka PhD holderi qubaan lakkooyte takka 2 3 4 5 jettee 100 ga'u. Asitti Safeway security guardi, asitti security guardi Safeway bazabanya Safeway zabanya Walmart, zabanya Superstore yeroo biyya dhaqu ammootuyyu anin bari lawyer asin jedha. Yes or no Ingiliffaa takkatti san gurra si buusee jechuun. Karabaati diimtuu takka asitti hidhatee akka Donald Trump. Sneakerii Nike adii tana kaahate suufa Value Village irraa bibbite. Wayita biyya dhufu ani lawyer asin jedha, ani jaaji sin jedha, ani doktora asin jedha. Ani maarree sin jedha, ani maalii qaba, ani gaazii stationii qaba, ani maalii qaba jedhee asisisoo baay'echuu. Obboleettiti diiyaaspooraa jechuun dalayduu akka keetiiti jechuu. Nama akka kan kee dalagu. Kala fadhi jechuu asitti. Siigalee? Jaana housekeeperii jira. Si dalagaan kabaja. Dalagaan kabajaadha. Kabajaa namni dalagatu dalagaan arraban qabdu garuu dalagaa kan keessaniin boonuu qabda. Dalagaa kan keessan isa dhugaa himachuu qabda jechuudha. Dalagaan qabna asitti dalagaa biraa dalagaa wayita biyya dhayite ammoo maqaa biraa ifirra kaa'uun kuni yookaan wayita dubartii barattu maqaa biraa maqaan qabne ifirra kaa'uun kuni wallaaluma guddaadha jechuudha. Yeroo diiyaaspooraa isin jedhan eegme bilal yeroo diiyaaspooraa isin jedhan akka rabbiititti ilaaltanii diiyaaspooraa kana sujuuduuf hin jarjarina sujuuduuf hin ariifatina. Isiniif diiyaaspooraa wamata akka garaagarummaan qabdan. Waanuma isin nyaata waanuma isin dhugaa jechuudha. Tarii maybe isin tuyyuu jireenya healthy irra jiraachaa jira warra diiyaaspooraa kana. Diiyaasporaan kan mataan garagalee mataa wareeree depressionii fi stressiin gamaa gamana isaan oofee jechuudha. Kasilawaa qaba jettee ati jala deemtulleen kijiba wanni inni qabu hin jiru kireedit kaardii fi kadhaa fi liqaan namaa mataa isa garagalchitee jechuudha. So shamarran warra dhiira diiyaaspooraa kijibduu afuuftuu xurumbaa hudduu qullaa tana wanni jettanii dubartii diiyaaspooraatu dhiira diiyaaspooraa harka 100 takka caalu. Siigalee? So inni bira itti fufi Bilaal mee jidduudhaan bilbila kana kaasaa itti fufi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani waan biraa jechuun asuma jatti sannuu fidee dhugaa dubbachuudhaaf namni illee fakkeenya fudhatee eeguun jira wallahi isi eegu jira. Irra sheer godhu yookaan itti bilbiliitii bilisnuu fiti. Yaa irra sheer godhu. Nyaatamu jirutu bar. Yaa fakkeenya isaatiif namni irraa gorfama jedhee xawaa namanuuf. Irratti sheer godhe eegu dhufuu jirti. Barra abbaa ijoollee 3 abbaa ijoollee 4 abbaa ijoollee 5 ta'e. Kubu jechuun amma yaa rabbi ki yeroo nama jaartii qabnillee asoo ta'e bar walirra wayya. Nama jaartii qabnillee asoo ta'e at least walirra wayya kijibi walirra bareedaa beektaa? Yes. Kammoo jaartii isaa mana kaa'eetiin jaartii kana kun saaxilamuu qaba abboo innuu nu gabboo qaba. Isallee nuuf innuu asoo danda'ame. Kan ofiyyuu miti bar diiyaasporaan tun የወጣላቸው ውሸታሜን ባለጌedha. Diiyaasporaan asitti ta'e yeroo biyya dhaqan ta'e jechuudha. Guutumaan guututti bar. Guutumaan guututti jechuun harka caalutti arginaa bar. Dubartiin diiyaasporaallee yeroo biyya dhaytu rakkoo mataa isii uf danda'e qabdi. Manuma kaleessa keessaa baate san yoo namni isii qabatu ebireen qabatiin jetti jechuuf. Siigalee
Bishaanu makalee biyyatti dhiqata qaamaan dhiqataa baate san gaafa biyya dhayxu. Ani kanaanin dhiqadhu kuni qaama na qamaa cessa kuni qaama na xureessa. Ani kana nyaadhu ani kuni kana gaafa biraa irraa dubbanna qabaacii diiyaaspooraa tanniin jechuun fakkeessitoota. Akka jedhu bishaan haraa dhugaa bara afaan hin gajjedhe. Nama akkas ta'u sun. Warra duraan bishaan haroo dhugu maratu wayita biyya galu ani bishaan haayilaandii malee qaaman dhiqadhu. Rahmati ya sambar mau muncul. Wallahi racher godhu. Sama isi sana nama ummi ne bar ofuma fuute fuma salpifte uma miti laakiin warra akkana nama miidhu kanaatu badaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Saniif maqaanyeessite bakka irraa baate kadagatte saninuma nama naarsu siigalee. Wanta illee taatu naman cinqusan horii keessatti illee yoo guddattee fedhu horii sanillee argeen beeku yoo jette san naman cinqu kanama ajaa'ibu dhugaa dubbachuudhaaf warra akkasii saninumaan dhiyaatanu nan ajaa'ibu maaliif beekumsa isaanii madaaltee dhiifta. Laakiin warra akkanatti dubartii keessaafuu dubartii biyya arabaa jiraatan akkasitti akkaataa isaan itti birrii fidan san usaa beekanii hiriyaa isaaniitti falgaafanii waan san fidan birrii san fidan usaa beekanii haadha abbaa isaanii irra hedduu. Rich, don't think that. Don't think that way. Don't. Dhiirri diiyaaspooraa jirtu tujjaara isinitti hin fakkaatin. Garii isii dubartii diiyaaspooraa jirtutu irra maallaqa qaba. Garii isii dubartii diiyaaspooraa jirtutu jireenya bareedaa irra jiraataa jira. At least dubartiin diiyaaspooraa qalbii isii kanaaf quudhiti. They buy some beautiful brand name things. At least they take care of themselves. See gale? So, ya Rabbi kiyya. Mee namicha akaakoo kan kee ta'uu danda'u fa'aa akkamitti ati just inni diiyaaspooraa jiraateef how can you fall for it? Huh? Welcome, Sore. How can you fall for it, guys? Come on. Assalamu alaikum, my doctor. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. The real doctor is here, Dr. Abadis. Arra manuma onne kenya qofsaa jirta, mashallah. You know, wallahi, I'm tired of the lies. The lies they lie to women. They go back home, they leave their wife here, they go back home. Rama's not fair. Rama's not fair. What is not fair? Likimsa. Dhugaan jirtu sanuma. Dhugaa jirtu sinuma jirtu. No! Dhugaa jirtu 99% in Jadinka. Percentage half a days, please. No. Dhiirri moo? Yeah. Mee dhugaa siifi marabbii jedhi. Gas stationii liqaa banee kiyya jedhee kakakatee dubbatu hagamtu jira takka. Okay, mana keessa galaa mana fuudhee mana liqaa fuudhee morgeja baatitti 2,300 waan dalagee fiduu fi charge tax benefit ijoollee isaallee morgeja sanitti fidee mana qaba mana bitadhe jedhee kakijibu hagamtu jira. Inni biraa asirra taa'ee ani dhiira jedhee akka dhiiraatti bookkisee qabsaayaa uffakkeessee wayita biyya galu dhokatee kadeemu hagamtu jira. Yoo ati afuuffaa biratti mee dhiira eegataa maa hiriira irratti hin bahin gaafa biyya dhaqe maaliif dhokatee hoteeluma keessa taa'ee galgala qofa taaksiin gabbaare? Maaliif? So dhiirri diiyaaspooraa 99.99% kijibduudha. Nummoo dhugaa miti jennee deebisnecha. Eegaa ati warra dhugaa dubbatu san keessa jiraa jedhi achitti ufumaki warra hin kijibne san keessa. Injirra kaayin beekaa wal beennaan haga fedhellee taatu namni akka itti jiraatu beekaa. Anillee hin jiru hin jennee bar ka dhugaa 99.995 yoo jette percentage waan takkallee hin jirtu keessaayyuu baasteer taati. 99.99 that means is 1%. Eba, am I telling the truth? Thank you so much. Here you go. Eba, amma inni kuno inni dira he is here. He is diaspora. He was born here. You see, akkatti ragana ba hujjirta chudiri I'm growing up here too. I left my good. So
ati bar ila pointii takkatti xiqqoo san keessa jirta pointii dhugaa dubbattu san keessa jirta. I'm telling you the truth. Ummata waan hin goona jedhe gochuu hin dandeenye bar. Afaan kana qofaan haasa'anii waan kana hin goona jedhanii they come today with a really big, huge energy and they say, oh, we're gonna do that. The next day, the promise is gone. That one is liar. So that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Thank you. Now you agree with me. No, jiru jedhaan jiru jechi kiyya parsanti matikko moraali makenne nu eegu bitikko 5%. Ito bolsisi jira ani ben jiru jedhaan jiru be sobni jiru jedhaan jiru 95% ni majira garu an kaje parsanti wayi nu tikkeessi jedhe parsanti bonnu sissa moraali horra naga qabuuf siin jechuu fedheeti. Okay. Parsanti shan isinii godha. No, Rahama inti kesin. Koreen didda. Kore ati teetiifuu iyyuu mana hin baane maa nu dultaragaan. Wanni isii mana bayuu dhooge kijiba keessan. No, kijibni hin jiru mara garee soqi keessaa hima jira. Kana gaallee ma jira. Oi, Binu. Ammallee kabeeraa agartee abbaan somaasaati hatturraa of eega jedhi. Namni hatturraa baraaruu barbaade balbala isaa cufatuudha qaba. Hayyee. Shamarran tanallee gorsa.